Fayya qabeessaa fi baay'ee kan salphaa ta'e jechaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu amantiif kutaan osoo addan qoodiin boota jirtan maratti nagaa fi kabajaan kiyya isin bira haa ga'u isiniin jedha. Kabajamtoota fi hordoftoota maatii kiyya viidiyoo kiyya laayik godhuun seenaatiin hamma dhumaatti na wajjin tura. Akkasumas immoo hiriyoottan keessaniif sheer laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni chaanaal kiyyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib hiriyoottan keessaniin sheer naa godhaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya yeroo adda gadhiisuun akka isin bira dhufuun jechaadha. Laayik naa godhaa akka viidiyoon kiyya naaf faffaca'us gama hojii kiyyaatti yoo deebu jalqaba irratti wantoonni nu barbaachisan killee fi duqeetii jedhachaadha. Killee fi duqeetii qabaannee jennaan qursii bareedaa fi yookaan immoo maksasiidhaaf hojjannee fayyadamuu hin dandeenya jechaadha. Jalqaba irratti ani kan godhe daakuu kiyya sinii yookaan immoo kubbayyaa tokko yookaan immoo burcuqqoo tokko jechaadha. Gingilchee achirra soqidda maankaa shaayii gimmaasha itti godhee beekingi paawudarii maankaa tokko itti godhee eegas immoo zayitii xiqqoo isii xabeerra godheetiniin bishaan dura osoo bishaan ittiin buusin gogaa isaa waliin dhahee jechaadha. Haala argitan sanii shukkadhaan waliin dhahee eegas immoo bishaan kiyya xiqqoo kalab jedhee qorraas miti oo'aas miti iddu galeessa jechaadha. Lixuun keenya baay'ee bareeda akka nu ta'u nu taasisa jechaadha. Kanaaf akkasitti iddoo fayyadamne irra bareeda. Eegas immoo bishaan boota tokko miti kan ittiin nannu suutaan itti naqaatiniin akkanatti xiqqoo laaffisnee tiniin kan bukeessinu jechaadha. Eegas harka kiyya dhiqadheetiniin sirriitti sukkuumamuu qaba waan ta'eef harkaan sukkuumee gaafa sirriitti sukkuumne lixiin keenya yoo yaa'ullee nu rakkisu qixxaan keenyallee akka sirriitti bareeda nu ta'u nu taasisa jechaadha. Kanaaf eegas erga sirri sukkuumee ka'ee booda qixa godheetiniin boota lamatti baase jechaadha. Ani hanganuma hojjechuuf waan ta'eef isin hanga isaa yoo barbaadan itti dabaluu hin dandeettan jechaadha. Eegas immoo bumbulii akkasitti godhee zayitii irra dibee as biratti dhadhaallee fayyadamuu hin dandeettanii ani zayitii fayyadame jechaadha. Eegas akkasii zayitiitti dibeetiniin qadaadee daqiiqaa 15 hanga 30 hin kaa'ee jechaadha. Akka kuf olnaa jedhuuf yookaan immoo akka bareedanaa ta'uudhaaf lixiin daqiiqaa hangasii erga qadaadii ka'ee booda ammoo wantoota irra diban qopheeffadhee jira. Killee firee lama fayyadame yoo hin jiraanne takkallee fayyadamuu hin dandeettanii killeen kan murtaa'u akkaataa qixxaa baay'ina saniitiin jechaadha. Kanaaf firee lama fayyadame soqidda xiqqishoo xiqqoo bakka waanuma hanga maqaa wayii irra buuse. Osoo ammas deebi'eetiniin isa killeessan sirriitti dhahee jechaadha. Sirriitti dhahuun nurra jiraata akka nu bareeduuf jechaadha. Aannan maankaa shorbaa tokko jechaadha an kan fayyadame. Kanaaf isa itti buuseellee sirriitti waliin dhaheetiniin waliin gahee killeessan akka naa dhahamuuf hanga naa hoomachaa'utti jechaadha. Sirriitti maankaadhaan sirriitti dhahee jechaadha. Sirriitti dhahuun isinirra jiraata. Kanaaf wanti biraa immoo dabalata taadhaan jechaadha. Dirqama miti. Dhiisuu hin dandeettanii fayyadamuu hin dandeettanii sun akkaataa fedhii keessaniitiin hundaa'a. Timaatimii fi shunkurtii qaaraadha jechaadha. Bulleessee kattafeetiniin itti godhee eegas isa sanillee waliin gahee jechaadha. Haala argitan kanaan erga waliin gahee ka'ee booda erga kana qopheeffannee akkanatti waliin geenneetiniin qopheeffannee kaanee booda gama lixiitti deebina jechaadha. Lixiin keenya akkanatti maashaallaa ta'ee jira jechaadha. Baay'ee namatti tola. Harkarattu jechaadha. Lixiin laafinni isaa bareedinni isaa baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Yaasuufillee kan nama dhibuu miti haala duratti saniin yeroo bukeessine jechaadha. Kanaaf lixii keenya waan barbaadan irratti yaasuu hin dandeettanii ani maktafaa yookaan immoo maadalacha asaambusaa dhiqeetiniin goggossee lafa kaayetiniin isaan yaasaa jira jechaadha. Zirgii irrattillee harkaan yaasuu hin dandeettanii hanga saniif immoo maxabashaan kiyya akka naa oo'uuf jedheetiniin maxabashaa irra godhadhee hanga maxabashaan kiyya naa oo'uuf itti gadaadeetiniin lixii kiyyatti deebi'e jechaadha. Lixii kiyya haala argitan kanaan galabbaxaatiniin hanga bal'ina isaa qirxii isaallee bareechisneetiniin yaasnee erga kaanee booda hamma nuuf ga'u jechaadha. Sirriitti xiqqoo osoo haphisnee irra bareedanuu ta'a. Eegasuu haala argitan kanaan akkanatti yaaseetiniin lixiin kiyya bareedaa ta'ee maashaallaa kan baay'ee namatti toludha jechaadha. Haaluma salphaadhaan mana keessan keessatti qursii yookaan immoo ciree akkanaa salphaa hojjettanii fayyadamuu hin dandeettanii sa'aatii baay'ee isinitti gaafatu. Baasii baay'eellee akkasuma isinitti hin fudhatu jechaadha.
Maxxabshaan kiyya naa'oo jennaan immoo lixii kiyya irra godhadhee erga lixiin kiyya xiqqoo isii gogee booda sirriitti odoo hin ta'in xiqqeeshuma isii kan duratti qopheeffadhee lafa kaa'ee inqulaalli duratti isan yookaan killee duratti isan irra dibee jechaadha. Asirra biratti irra dibeensi akkaataa fedhii keessaniitiin baay'isuus hin dandeettanii xiqqeessuus hin dandeettanii hanga isinii mijatuun jechaadha. Eegasuu mootuyyuu xiqqoo killeen sunillee irraa gadi naaqooree yookaan gogee bilchaatee jennaan akkanatti walitti cabsee jechaadha. Haala kanaan cabsuu hin dandeettanii bilchaataa jira maashaallah baay'ee namatti tola jechaadha. Kanaaf eegasuu cinaa tokkoon bilchaatee jennaan itti galabbatee cinaa kaaniin illee hoggasuma bilchaatee jechaadha. Waan baay'ee nama tursiisullee miti ibidda baay'eellee kan nama gaafatu miti jechaadha. Eegasuu lixii kiyya akkuma duratti argitan boota lamatti kutee waan ta'eef kan lammaffaa sanillee haala kanaan jechaadha. Kan biyaaseetiin yookaan immoo baxxeessee ka'ee eegasuu isallee maxxabshaa keenya sooftiin irraa xaraguu hin dagatinaa isiniin jedha. Sooftiin erga irraa xaragee ka'ee booda ammallee kanallee godhee akkuma duratti san daqiiqaa muraasa naaqooree jennaan killee duratti irraa hambise kaanitti dibee irraa hambise san kanatti illee dibee jechaadha. Maashaallah barruu bareedaa wayii namaa ta'a. Gooti maatimii shunkurtii qaaraa qabaate jechaadha. Baay'ee namatti tola. Dhandhama irratti illee baay'ee namatti tola. Qaaraan faati keessa nama guba waan ta'eef kan baay'ee namatti toludha. Akkuma duratti sanitti ammallee kanallee na bilchaatee jennaan xiqqoo isii deebi'eetiin hin cabsee jechaadha. Haala duratti saniin akkanatti salphaadha. Baay'ee salphaa fi kan ta'e haaluma kanaan kunis bilchaataa jira jechaadha. Eegasuu hin galabbatee akkatti bareedu inni nuyyuu ilaalaa isinuu murteessuu hin dandeettanii baay'ee namatti tola jechaadha. Haala kanaan qixxaadhaan kiyya bilchaatee jennaan cinaatti shaayiidha jechaadha. Kan danfise isaatii barbaaddan wajjin fayyadamuu hin dandeettan jechaadha. Ani shaayii wajjin haala kanaan qopheessee jira. Maashaallah kan baay'ee namatti toluu fi salphaa nyaata bareedaa akkasuma mootuyyuu akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe nyaata fayya qabeessa jechaadha. Haaluma salphaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti oduu sa'aatii nutti hin fudhatin hojjenneetiin karaa kanaan fayyadamuu hin dandeenya jechaadha. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyyaa yaada qabdan koomentirra naa kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Faxiiraan kiyya isa har'aa kana fakkaata jechaadha. Karaa kanaan yaaluu hin dandeettanii baay'ee salphaadha. Baay'ee mi'aawaa fi kan namatti toludha. Dhandhamni isaallee jechaadha. Ani daa'ima wajjin qopheessee isin wanta barbaaddan wajjin kaachaappii wajjin illee qopheessuu hin dandeettanii duwwaa isaallee jechaadha. Huma takka rakkoon qabu baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Karaa kanaan hojjannee qammasnee nyaannee laallee jirra baay'ee bareedaa fi mi'aawaa kan namatti toludha jechaadha. Kanaaf akkanatti yaaluu hin dagatina. Yaada keessan koomentirra naa kaa'aa isiniin jira. Viidiyoo kee laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatina. Dhiira bareeda kanallee hojjettanii nyaachuu hin dagatina. Dhandhamaatiin natti himaa isiniin jira. Viidiyoon kisa kiyya har'aa kana fakkaata. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bula.